Wallahi waan ajaa'ibaati. Dubbiin jaalalaa kun baay'ee tokko ulfaataadha. Mee amma seenaa mucayyoo takka komentii tokko YouTube jalaan na barreessite isiniif hin qooda na faana bu'aa. Maatii koo ta'us hin dagatina. Isin hin kafalchiisu waan ta'eef. Akkas jettu bileetiin teennatu wallahi baay'ee tokko na ajaa'ibe wayyaa jaalalaa na faana bu'aa akkas jetti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akka miftahaa Oromoo anas waatu na rakkisee jira obboleessa kiyya. Ani abbaa warraa qaba. Fedhii kootiin alatti maatiin kiyya itti na kennanii osoo an jibbu umrii kiyya waggaa 12tti maatiin isaa ergatee gaafa 16 gahu itti na heerumsiisuuf jennaan ani jalaa badee. Ani kanan jaaladheen qaba isa faanaan bade. Maatiin kiyyas nikaa na gochuu didanii addaan baatu malee nuun jedhanii nama an waggaa 4 jaaladheen addaan na baasanii. Mucaan inni an jibbes inni ishee hin dhiisu jedhee achumaan na fuudhe. Erga na fuudhe waggaa 5 mucaa tokko waliin qabna. Gaafa itti heerumu waliin jiraachuuf miti. Waliin jiraachuuf ittiin heerumne. Garuu gola Rabbi keessatti nama hidhe funyoo malee dhaabbatti jedhamaa mitiiree. Takkaa ba'ee hin beeku. Garuu jaalala isaaf miti. Rabbumatu na hidhe malee. Ani duris ammas fedhii isaan qabu. Yeroo hundaa nan yaaddawa. Wanti na yaaddeessu hanga yoomititti osoo gammachuu hin argatin jiraadha jedhee yaadda. Amma garuu isa bira hin jiru. Anis akkuma namaa hojjechuuf biyyaa ba'ee biyya namaa jira. Akkana jedheenaan isaan ani sitti deebi'uu hin fedhu jennaan maraachuuf ga'ee jira. Inni na jaallata. Ani hin fedhu. Mee maal godha bilis miftahaa naaf deebisi. Hadaraake baay'ee tokko dhiphachaa jira jetti obboleettiin teennatu. Wallahi wanni jaalalaa kun baay'ee tokko ulfaataadha. Ani garuu obboleettii tiyya tanaa wanni an siidhaamu ati badhaafamtuudha. Namni si jaalata. Namni biraa si fuudhee inni san hunda dhiisee jaartii ofii si godhate jechuudha. Kan namni biraa dubartii namni tokko fakkeenya fuudhee gadhiise maqaa biraatu itti baha. Gursummeettiidha. Ati nikaa yaayyuun godhanne waan biraa si jechuu danda'a. San hunda obsee of qabbaneessi jaalala keetiin mooyameeti malee eenyullee waan akkasiisan yoo rakkate malee hin godhu jechuudha. Inni garuu rakkateeti miti. Jaalala siif qabuuf jecha kan nama biraa waliin ati deemte deebi'ee jaartii ofii si godhate. Ati garuu jaalalli isaana keessa hin jiru jirta. Obboleettii tiyya namni marti nama jaalatetti hin heerumne. Jaalatamu jechuun waan guddaadha. Osoo jibbamtee hama. Inni jaalala siif qabuuf jecha haadha warraa taatee nikaa isaa qabattee isatti heerumuu diddaaf nama biraa wajjin tartee san hunda obsee si deeffatee haadha warraa si godhate. Kuni jaalala siif qabu dangadha jechuudha. Namni kamiyyuu ta'e dhiiras ta'e dubartii jaartii ta'e ho'iin jaarsa kee nama biraa waliin yoo waan biraa raawwate akkamitti akka namni aaru sanyii jecha ka hiiku meeqatu jira. Shakkiin ka hiiku meeqa jira. Ifaan qabatamaan waan ati raawwatte kana hunda obsee wanni inni si deeffateef jaalalaaf jedhee yaada. Kanaafuu osoo isa jabeeffattee baay'ee tokko gaariidha. Namni amma achi si fuudhu akka isaatitti inuma siif hin beeku. Waan ati dabarsite kanaaf kanaan si qeeqa. Waan ati dabarsite kanaan si qeeqa. Waan ati dabarsite kun siif ta'uu dinnaaniin waan kanneen raawwatte. Garuu nama biraatiif maqaafis waa hundaafis akkuma beeknu akkuma aadaa biyya keenyatti hin ta'u jechuudha. Osoo kiyyaa namuma san jabeeffatta jedhee yaada. Obboleetti hubadhu. Namoonni biraas hubadhaa. Namni marti nama jaalate hin fuune. Namni marti nama jaalatetti hin heerumne. Hireen carraa Rabbi an akka siidhaamutti. Obboleessa keetitti wanni an siidhaamu jaakee kana jabeeffadhu. Namni biraa akkasitti siin beeku abadan. Booda immoo seenaa sitti ta'a. Booda immoo carraa tokko balleessite carraa sanis inni irra siif dabre carraa ammaa kana isa biraa bahee nama biraa waliin jiraadhee gaafa ittiin ta'uu dide hin deebi'a jechuun baay'ee tokko ulfaata. Osoo kiyyaa kama ammaa kana jabeeffatta.